jabaadha jabaadha kaayyoo keessaniif immoo ciniinsifadha manuma keessatoo boruuftaan jettan fayyaa keessanitti illee miidhaa geessistu kun nama waan meeqana waan laaluun harkaan qabadha jechuun waan yaada harkaan qabadha jechuudha miidhaan irraan gaamaa jiru waanatu beekachuudha dhibee fakkeessite kanaafuu namni kan jedhu waan biraa gooftaan immoo kan jedhu waan biraati yookiin milkaa'insi keenya ganda arabaatiin bichaa ta'uu dhiisuu danda'a karaa baay'ee waaqayyoon milkeessuu danda'a karaa baay'ee waaqayyo seenaa keenya jijjiiruu danda'a waan ta'eef karaa tokko laaltanii abdii hin kutatina ganda arabaa bichaa dharras ija keessaniin kaawwatina warri immoo haalli sanatti ulfaate jala teessanii akka qofayyaa amma fayyaan keessan miidhamutti jala hin ga'inaa jedha jechuudha namarraa gooftaa keessanii walii gala yeroo hunda firaaf lammiirra gooftaa keessanii walii gala waaqayyo seenaa hin jijjiira hidhaa hin hiikas hin jira እና gooftota kan immoo goddanyaa koo haaraa dhuftu wajjin wal sin barsiisa bari'uuf yoo jedhu dukkana tammaata rakkina kuufame karagaa ulfaata yoo Shalom nagaa sinifata kwa jamu fi jalatamoo ijoollee maatii koo warri taata warri maatii chaanalii koo taata kan jecha fayyaa keessanii nagaa keessanii baay'ee sin jaaladha nagaa sin saba sin jechuun jaaladha hada guyyaan jimaata waan addaa sinif fidee jira jechuudha kaartiitiin tolchalee kan sin jedha qashtii waan kiyya akkuma sin argitani inni jala sin dhageessisaa jiru kun immoo sargi kiyyaatu ga'ee foolii sargi kiyyaatu qaqqabe kanaaf viidiyoo qopheessaa jira jechuudha farfannaa kana dhageeffadha jechuudha irraa akka nafni immoo sin affeeree jira jedha obboleetti keessanii jechuudha like share gochuudha ammoo gara kootti dabalama walumaa naasachuun sin jira kan yeroo hunda kaakee heen kan tolchu bakkeetti fayyadama jechuudha super wanni kan jedhamu daakuu luqeetee jechuudha asi kana keessatti tolchuudha kani inqulaalli sadillee qopheessee jira jechuudha ani yeroo hunda kana tolchee jechuudha daakuu sakaan irraa jaarkii daakuu sakaan bituun beekani haddaama eeguu malee jechuudha gayeetillee qopheessee jira jechuudha bishaanidha waan biraa waan barbaadu jechuudha qashtii waan kiyyaa guyyaan jimaata ani kanatti tolchuun jaaladha beezawee jechuudha wani kanatti tolchuutu sanatti odeessaame ani waan kanatti tolchuu san jaaladha jechuudha akkamitti tolchan hin beeku ani kanatti hin beeku jechuudha kanatti irra dasneedha yeroo kanatti tolchuu wanti kun orijinaala jira baay'ee fuddaadhaan yeroo baay'ee kana fayyadama warri Itoophiyaatti galuudhaaf jettan illee mi'a kana bitadha baay'ee qannaa shi dhagatiisaa jechuudha tolcha kuni akka shikanii jechuudha dafee wanni sin jalaan ta'u wiidatti illee gargaaramtanii tolchuu hin dandeessu jechuudha kabtii kana namni turan sin jala guyyaan guyyaa jimaataati shirlaa jechuudha natti dabalama mara koo qaba qashtii waan ta'e wifi mobaa wallahi bakka natti dabalama bakka maatiin haasaa bakka wali kana caala ha jaarsummaa erga sin samaa namoo sidinittani masinittani amma rakkoo qaba atoo sinitti nimin immoo qulaali cabsu kooteef naadhi isaan sinin jedha kan ittiin qulaalli rukutuun qabu obbolootaan koo kanaan dura argitanii turtan miti inna wanti mana kana girgiddaa eegu kun anuma bichaa eega ta'ee mi'a ittiin bitamullee mi'a nyaanni itti qopheeffamu hin eegu ta'ee ani firjaadhuma isaa walla daba isaa wallaale jechuudha kan ammoo kawanii kun lamaan ture keessattiin buskuuta yeroo tolchan buskuuta miti maqaan sama jedhama kubus kamiiraa sadhan jechuudha isa yeroo ittiin baasanii tokko tokkoon baafaman waan ta'eef isaan baasa turan kana jechuudha achi cabe bakka lamatti jechuudha achuma nama immoo maammasaa keekii godhadhee jechuudha saddiin keekii silaa kan itti rukutan hin beektu miti saddiin keekii rukutan jechuudha warra akkasiitu nama qaxarate namatti taphata siniin jedha warra bargaraa shibaate darajaa bahuu hin dandeenyetu namatti taphata jedha araga nama waan argisinitti hima mana barumsaa guyyaa irraa kana mucayyoon ijoolleen lama deemanii turanii ani immoo kilaasikaaleen itti goote jechuudha achuma ani immoo gubbaan bahee mana isa gubbaa qulqulleessuudhaan nan dhagaan immoo beekumaan godha jechuudha bu'uun dide gadi beekumaan godha maaliif otoo durattiiti kilaasikaalii gootee daqiiqa tokko naan kennitu ishinis hunda keessatti kilaasikaalii gootee dhaabbattee jechuudha
zuuman jedhanii mochoodha shaanxaa gottate shaanxaa mucaachira makiinaa keessa buuftee akkum taate gootee fiddee balbala gala keessa jechuudha ala odoo makiinatti dhiyoodha moo ijoollee fagoo miti jechuudha daqiiqa waan irraa fagaatu miti akkasuma gottatuma jechuudha gottatee fiddee makiinachi ala keessa bu'iitii fidinaan jette turreetii mataa qabdeen irraa harkifti barreetti dhumna bu'ii fidinaan jette nama shaanxaa daftarii sadii keessa rubaachuu hin dandeenyetu darajaa ol baafachuu hin dandeenyetu kaddaamaatti fincaa'ee arsifachaa oola yaa ijoollee dhugaa waaqa kan keenya odduma hundaa jallate kan Itoophiyaadha jechuudha kan Itoophiyaa waan hundumaa jallate dammaquu qabnaa isiniin jira faarfannaa ku faarfataa Abbabaa Tamasgeeniidhaan isin jala dhaggeeffachaa jirtanii faarfattoonni illee kadhannaadhaan dadhabnaan qabsootti ka'anii jiru jechuudha keessan daqaa biyya dhaala koorraa isa faarfannaan isaa jechuudha maaliyaa saduu garbuura keekii tolchitaa wattani laakii shokolaa keekiidha shokolaata keekii jedhamu jechuudha malee garbuurraa miti yookiin ashaaroorraa miti jechuudha utoo Itoophiyaa geessitanii amma keekii kana irraa tolchuufan jettanii ashaaroorraa nu tolchite isiniin jedhu isiniin jedha qashtoota kun bishaan ittiin baay'ifateen yeroo baay'ee supparwanii kuni bishaan hin barbaadu jechuudha inqulaalee lammas kas kan jiru zayitii fi inqulaalee duwwaadha jechuudha laala akka inni qal'ate isiniin jedha jabaadha kaayyoo keessaniif immoo ciniinsifadhaa kanuma keessatoo boruuf kan jettan fayyaa keessan irratti illee miidhaa geessistu kunoo nama waan meeqana waan laaluun harkaan qabadha jechuudha waan ayyaana harkaan qabadha jechuudha miidhaan irraan ga'amaa jiru waanatu beekachuudha dhibee fakkeessite kanaafuu namni kan jedhu waan biraa gooftan immoo kan jedhu waan biraati yookiin milkaa'insi keenya ganda arabaatiin bichaa ta'uu dhiisuu danda'a karaa baay'ee waaqayyoon milkeessuu danda'a karaa baay'ee waaqayyo seenaa keenya jijjiiruu danda'a waan ta'eef karaa tokko laaltanii abdii hin kutatina ganda arabaa bichaa dharras ija keessaniin kaawwatina warri immoo haala sanatti ulfaate jala teessanii akka fayyaa amma fayyaan keessan miidhamutti jala hin ga'inaa jedha jechuudha namarraa gooftaa keessanii walii gala yeroo hunda firaaf lammiirra gooftaa keessanii walii gala waaqayyo seenaa hin jijjiira hidhaa hin hiikas hin jira እና gooftota kan immoo goddanyaa koo haaraa dhuftu wajjin wal sin barsiisaa sinin jedha ammasitti hin badinaa immoo harka keessanii immoo share gochuu hin dagatinaa sinin jedha tolchuufan qashtoota koo likkiruma bukeessa 12 jechuudha baay'ees kan jedhamu jiru qodaa kanaan yoo tolchitan hin beektu jechuudha amma akka itti buuftan illee siniif gala jechuudha maanka waan argitan yoo itti nattan sini dalaga ganama jechuudha kino tolche baasira jechuudha mul'ee tolfame jechuudha akkuma argitani yaastaqani alle qabatu balaay amma shokolaa dibee walitti deebina kino asii miti gara biraa deema
yeroo bona akkasidha ganna kana garee deemessi yoo jiraate guyyaa lama keessatti ilaalu bona garuu ana baay'ee na rakkisa yoo ta'e malee na tolfama jibii foolii isaa keessaa yaada jechuudha haadha kan beektu isaa jiraate wanti biyyoon jira gabaadha warra kaayyoo ta'an waan argitan argattanii yoo waan dhagaasan Hari nu berat makna turun kama sanulala jadi sindira sanira bullalla sanira yu sanulala jadi bullalla sanita kojala kau sahabat tibasu samana ya lagi su amma kita nak lega udah anak mu hari mana nagate sani hari mana rasa sakit bela antara majid kani mu jadi sini kacau ni rasa Ibe bukan basi Kristus bal-bala bana mendenya Gosta Yesus kesendirian hadan injira dan kasih dan arah pula kesendirian Yesus amankan kesendirian jiratan injira sini ka Rabbi sini tidak emana yang kesendirian anak kesendirian bana sini jecanya ini sana kan Allah kan uang dari dandawan tidak akhirnya hai kusini injira hadu yang dia jemaah Astoda Rabbi jafri dan anak malaysia Ame, yes, saya boleh tidak ini masih menjelaskan sejala kain, jalan kau, gara berada di hutan kalau dia kan aku, ketika ni dia